mirkaneeffannaa fi amansiiftummaa fayyina keenyaa kan jedhudha. Mirkaneeffannaa fi amansiiftummaa fayyina keenyaa yookaan assurance and the security of our salvation. Mirkaneeffannaa fi amansiiftummaa fayyina keenyaa kan jedhu summarization barumsa yeroo darbee waliin ilaalla jechuudha. Waa'een fayyinaa waan irra deddeebinee barachuu qabnu, waan irra deddeebinee dhaggeeffachuu qabnu, waan irra deddeebinee dubbisuu qabnudha yeroo hundumaa. Fayyina irra jennee waan darbinu miti yookaan immoo waa'een fayyinaa kiristaanaa haaraa ganaa dhufaa jiru tokko qofaaf kan barbaachisu miti yookaan namoota warra biyya lafaa keessa jiran du'aaf kan barbaachisu miti. Waa'ee fayyina keenyaa ammuma barachaa deemnu miyaa'ina Kiristoosiin argaa deemna. Waa'ee fayyina keenyaa ammuma beekaa deemnuti sirreessinee Kiristoosiin hubachaa deemna. Kiristaanummaa hubachaa deemna. Waan jiraachaa jirruuf sirriitti nuu galaa deema. Waan tajaajilaa jirruuf sirriitti nuu galaa deema. Gooftaa duratti gaafa dhiyaannu yeroo hundumaa bakka beekumsaan Waaqayyo duratti dhiyaanna. Beekumsaan kadhanna. Beekumsaan tajaajilla. Hin beeknu taanaan macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti yoo fudhattan namoonni beekuu dadhabuu isaaniitiin waan baay'ee miidhamaniiru. Keessumaa Hoosee keessatti saba koo kan balleesse na beekuu dadhabuu isaanii jedha Waaqayyo. Waaqayyoon beekuu dadhabuun, waa'ee fayyina ofii beekuu dadhabuun, beekumsuma dhabuun jireenya keenya keessatti baay'ee dhiibbaa guddaa uuma. Amma beekne jiraanna bakka. Amma beekne jiraanna yeroo hundumaa. Waan hin beekne jiraachuu hin dandeessan, waan hin beekne jireenya keessa irratti appilaayi gochuu hin dandeessanii amma nuu galeedha, amma nuu Waaqayyo wajjin adeemna. Gaafa barannu caalaa nuu galaa deema, gaafa kadhannu baay'ee nuu galaa deema, gaafa dubbisnu baay'ee nuu galaa deema. Kanaaf waan isin amma jiraachaa jirtan kun waan isinii galeedha bakka. Waan nuu galee amma nama tajaajilu kun amma naa galeedha. Kanarratu naa galeedhi, kanarran tajaajilaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa akka nuun isa beeknu barbaada malee akka nuun gowwaa taane macaafuma kana bakka uma jaallanna akkasumatti inni akka warra durii kitaaban akka jaallannu duwwaan barbaadu Waaqayyo jechuudha. Warri durii danda'anii dubbisan turanii kitaaba kana mataa jala kaa'atanii rafanii Waaqayyo ittiin dinqii baay'ee hojjeteera, seexanni ittiin bahee radhama, dhukkubsataan ittiin fayyee radhama, kitaabuma kanaan jechuudha. Garuu warri dubbisuu dandeenyu immoo warra hin dubbisne irraa kan nu adda baanu dhugaa sagalee kana keessa jiru dubbisnee hundaa'uun qoru marammaru akka qabnu sagalee Waaqayyo nutti dubbata. Warri Beeriyaa yeroo hundumaa caafata qulqullaa'aa hin qoru turanii jedha. Hin qoratu tun taane hin qoru iyyuu turanidha tokko tokkoon. Inni gaafa akkasii yoom raawwatama, inni akkasii dubbatame maaliif akkas jedhame. Baay'isoo ichi woordiin macaafa qulqulluu kanarra jiru waan nuti baay'ee maqayyabachuu qabnudha. Timootewos irratti yeroo qayyabannu waan baay'een ilaaltanii tolee yaada. Amma reefuu barsii ja'ama torbarra reefuu geenya ji'a meeqa qayyabanne jechuudha. Amma durra fiinna jenneeti Timootewos baay'ee maxinnoodha guyyaa lamatti finna keessa fiinnee galuu hin dandeenya. Garuu ichi woordiitu gatteenyee qayyabanne wanti jedhame hundumtuu waan jedhameef qaba waan ta'eef baay'ee qorachuu kitaaba qabnu amma qorachaa deemnu jireenya keenya irratti dhiibbaa kitaaba uumaa deemu kitaaba qulqulluudha waan ta'eef isa kana gadi fageessinee beekuu waan qabnuufidha. Waa'ee fayyinaa irratti yeroo baay'ee amantoota iddoo garaagaraa jiranii akka riisarchiittis bifa adda addaatiin waldoota kiristaanaa keessatti waan tokko tokko hin godhama. Namoonni amma waa'ee fayyina isaanii baraniiru waan jedhu ilaaluudhaaf jechuudha. Namootaani ati fayyiteettaa hoo jettanii yoo gaafattanii waldaa kana keessaa parsantii 50 caalu namni ani fayyeera afaan guutee jechuu danda'u. Inni kaanii fayyuma jechuun maal jechuu akka ta'e iyyuu hin beeku. Waan irraa fayyan iyyuu hin beeku. Akkamitti akka fayyan iyyuu hin beeku. Targumee hin qabuuf walumaa gala waa'ee miti fayyuu jedhu iyyuu hiika hin qabuuf. Siruma isaa iyyuu jechuudha nama baay'eedha. Sanarra dabartanii immoo jireenya bara baraa argatteettaa hoo jettaniitu nama gaafattanii immoo parsantiin 25 hin caalu namni eeyyaan jireenya bara baraa argadhee hin jira namni jechuu danda'u. Inni kaan ganaan argadhadha, inni kaan waaqa beekadha, inni kaan immoo waan adda addaa jedha. Namni hiyyeessaan jireenya bara baraa argadhee hin jira namni jechuu danda'u nama baay'ee xinnoodha waldaa kiristaanaa amma keessa jiru keessaati jechuudha. Ishati qulqulloofteettaa hoo jettanii immoo itti sittanii sleeppii itti aanu immoo gaafattanii namni eeyyee ani qulqullaa'eera, ani qulqulluudha, Waaqayyo durattan kan mudaa hin qabneedha, kan xurii hin qabneedha, ani qulqulluudha namni jedhu immoo baay'ee nama yartuudha siruma taayyuu jechuudha. Namni inni kaane an cubbamaadha, I am sinner kan jedhutu waldaa kiristaanaa keessa galee bara dhiyoo kana asitti jechuudha. Maartiin Luuter fa'aa yeroo bara 1517 keessa riiformeeshinii waldaa kiristaanaa keessatti fidanii wantoonni isaanii sirreessan qabxiilee isaan qabatanii ka'an qabxii baay'eetu jiru. Macaafa qulqulluu irrattis baay'ee kiristaanaan iddoon itti siinerii jedhamee jiru eessatti iyyuu jechuudha. Kakuu haaraa keessatti kiristaanaan cubbamaadha kan jedhu hin jiru macaafa qulqulluu irraa dhugaa dubbachuuf taanaan. Yaaqoobtu akka cubbamaadha jechuu wayii ta'uu barbaadeetu inni dhiisee sirrateera. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 walgahii taa'ame sana yoo dubbistanii hojii ergamootaa 15 irratti waa'ee fayyinaa irratti xinnoo hedduma kakuu haaraa keessa galanii bartoonni
confusion wayii keessa galaniitu dhagna qabachuus qabdu seera Musees gatuu immoo hin qabdaniituma jettanii immoo ayyaanattanii immoo seera Musees immoo hin gatinaa ka gadhiisima immoo taane hiree amma isinii jedhaniitu dhagna qabachuun fa'aa barbaachisaadhaam jedhaniitu fayyina karaa Kiristoosiin hojjetame eda'uu dhagna qabachuu eda'uu seera Musee tokko tokko keessaa piik godhanii fudhachuu waan akkasii wayii jalqabnaan boqonnaa 15 irratti wal gahii taa'ameenii Yaaqoob faas understandingii sirrii qabaataniiru. Kanarraa kan hafe macaafa qulqulluu keessaa amanaan bara kakuu cubbamaadha kan jedhu hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Akkamitti maaliif waan jedhu ni ilaalla bichaa gaaffiin isin keessatti uumamu gaaffii isin keessatti uumamu galmeeffachaa madeema. Kanaaf nun galle jechuudha baay'ee keenyaaf. Qalbiin jijjiiranna garuu akka nuti qalbii jijjiirannu rakkina qaba baay'een isaa waan nuun jennee qalbii jijjiirannu baay'een isaa rakkina qaba. Nus addanatti qalbiin jijjiirannaan jijjiirachiifnasi. Waan nuun jennee qalbii jijjiirannu garuu waan kiristiyaanni jedhee qalbii jijjiirachuu qabu miti wanti baay'een isaa yoo fudhanne jechuudha. Kiristiyaanni tokko eenyudha? Aayidentiitii akkamii qaba kiristiyaanni tokko Kiristoos keessatti? Nuun warra biyya lafaarraa wanta adda nu baasu aayidentiitiidha. Aayidentiitiidha. Waaqayyoon gaafa manni aayidentiitii keenya jijjiirame aayidentiitii jechuun fakkeenyaaf namni eenyummaa lama qaba. Eenyummaan hafuuraa jira, eenyummaan foonii jira. Eenyummaa keessan isa lafarraan Tigree ta'uu dandeessu, Amaara ta'uu dandeessu, Oromoo ta'uu dandeessu. Qomama lafa kanarraa namni ittiin wal wawwaamu wayii waan ta'e tokko taatu fakkeenyaaf Afrikaawwiidha. Fakkeenyaaf nama Itoophiyaati isinii amala biyya Itoophiyaa qabdu akka itti warra Itoophiyaa nagaa wal gaafatanitti nagaa wal gaafattu. Eenyummaa lafarraa akkuma qabdan Waaqayyo gaafa isin fayyise eenyummaa keessan fuudhee jijjiire jechuudha. Kompiliitilii mas hin jijjiire malee hin fooyyesses miti amma ta'e tokko nagaa godhee dhiises miti. Amantan taanaan amanuu jechuun Kiristoos wajjin du'anii nama haaraa ta'anii achi ol ka'uudha waan ta'eef gaafa duutanii achi ol kaatan sana aayidentiitii kan biraa fudhattanii baatan isin Kiristoos wajjin jechuudha. Kanaaf eenyummaa kaleessaatiin of waamuun hin danda'amu jechuudha. Kiristiyaana taatan taanaan eenyummaa kaleessaatiin of waamuun hin danda'amu. Waaqayyo cubbamaadhaa arrasatti cubbamaadha taanaan baay'isuu jireenya keessa jijjiiramni hin jiru jechuudha. Kaleessatti gooftaan barreessu cubbamaa turte arras cubbamaadha waan taateef hin danda'amu Waaqayyotti gaaffii ta'a waan akkasii. Innaa maaltu jijjiirame ani kiristiyaana yeroon ta'ee biyya lafaarraa gaafan waamame aayidentiitiin koo maal koo jijjiirame walumaa gala Waaqayyo akkamitti na beeka aayidentiitii akkamiin Kiristoos keessatti qaba wanti jedhu nuun galle baay'ee keenyaaf jechuudha. Kiristoos anaan gaafa na ilaalu akkamitti na ilaala akkamitti na beeka waa'ee naa waliin gaafa yaadatu Kiristoos immeejii akkamii sammuu isaa keessa dhufa Waaqayyo abbaan gaafa waa'ee naa waliin yaadu immeejii akkamii sammuu isaa keessa dhufa. Baay'ee waa'ee nama tokko nama taa'u kanaaf amma isin immeejii mataa keessanii qabdu. Fakkeenyaaf bakka isin hin jirretti ammatu waa'een koo keetii akka barbaadanitti na hubattu hundi keessan akka garaagaraatti jechuudha. Inni kaan bakka nama isteejii irra babba'ee asitti na argitu yoo ta'e jechuudha. Nama isteejii irra babba'u godhee yaada gaafuma waa'een naa ol ka'u keessa isteejii irra babba'u sana nameetu jira. Warri achi safaratti na beekan ookee mucaa safaraa sana kan jedhan bakka itti nama argitan bakkuma itti nama wajjin wal bartan immeejii wayii tokko sammuu keessan keessa hin dhufa yeroo hundumaa waa'ee namaaf. Waa'ee Waaqayyoof illee baay'isee immeejii garaagaraa qabnu hundi keenya. Warri kaan jaarsuma gaabii uffatee taa'u wayii tokko goonee qilleensa wayii irratti wambarii wayii dhaabbatee wambarichi waan tokkorra iyyuu hin jiru wambarii adii fi adii guddaa tokkorra jaarsi tokko wayyaa adii wayii uffatee mataansaa adii maal akka taa'utti immeejii akka sammuu keenya keessa jira. Warri kaan immoo hafuura roon qilleensuma saba keenya keessa jiru goonee immoo Waaqayyoon ilaalaa Waaqayyoon inni qilleensa olii gahee yaa'u kana immeejii garaagaraa jira sammuu keenya keessa jechuudha. Innaa Waaqayyoon gaafa madattanii jilbeenfattan amma immeejii isin waa'ee Waaqayyoof qabdan baay'ee murteessaadha baay'ee. Immeejii isin qabdan warri kaan teessoo keerra kan jiraattuudha ni gaafa jalqaban achi ol fageessanii immeejii gubbaa sana godhanii Waaqayyoon akkasitti kan yaadan jiru. Warri kaan immoo natti dhiyoo jirtu kana keessa kan jirtu gaafa fees tuu feesii wayii ilaanuma bira jira akkuma jechuu kan taa'u yommuu jiru akkuma ammachuu barbaadu baay'ee manatti dhiyoodha kan jedhan immoo bichaa immeejii garaagaraa jiru. Immeejiis waa'ee Waaqayyoofis waa'ee namaafis qabdan immeejiis waa'ee ofii keessaniifis qabdan laayifii keessan maatarii godhaa jechuudha. Namoonni Waaqayyoon teessoo keerra kan jiraattuudhani achi ol fageessanii achi aariyaa immoo maal jedhu wanti ta'e tokko immoo jira baay'ee irraa keessa kan jiru ol jettee bara baraan kan jiraattu jedhanii achi gubbaa sana godhanii guddummaa Waaqayyootti mul'isuudhaafidha normaali. Gaafa achi ka'anii jalqabanii kottu gaa jedhanii jalqabu. Kottu akka itti dhuftuun barbaadanii gaafa achi jalqaban bakka yeroo itti fudhata. Dhufuudhaaf akka yeroo itti fudhatutti immeejii isaan qabantu murteessaadha jechuudha. Warri na bira jirtaa na keessa jirtaa ilaamee natti dubbadhu warri jedhanis immoo bakka akka waan dafee ammamatti dubbatu wanta isin fiil gootan jiru walumaa gala.
Imeejiin sammuu keessan kee jiru murteessaadha jechuudha. Kanaaf waa'ee ofii keenyaatti naasuu barbaada malee waa'ee waaqayyoo ofii miti. Waa'ee gammeetiif gammeen imeejiin sammuu isaa keessaa qabu, imeejii waaqayyo qabu min taanaan bara isaa guutuu amma deemuu qabu sun deemin hafaa jechuudha gammeen. Waa'ee koof imeejii akkamii sammuu waaqayyo keessa jira? Waaqayyo gaafa waa'ee naa waliin dubbachuu barbaadu, gaafa waa'ee naa waliin yaadu maal ilaala? Mucaa akkamii tokko, dargaggeessa akkamii tokko yaada waan jedhu hin beeknu baay'een keenya jechuudha. Kanaaf ani iddoo shanittan qoode akka barumsa koof naa turutti. Maalan godhee maaliifiti waa'een fayyina keenyaa nuun galle waan jedhu rakkina 5 qabnaa jedhee iddoo shanitti qoodee guyyaa 5 barannaa jechuudha rakkinoota kana 5 hin danda'ama yoo ta'e. Har'a nakaa godha hunduma isaa. Achii booddee garuu diippilii addana keessa ijoollee barsiisantu jira. Baay'eema ijoollee barsiisantu jira addana keessa. Aseefaa jira, abdiifaa jira. Kunoo namni hundi isin argitan kun ijoollee baay'ee waa'ee fayyinaa barsiisuu danda'anidha waan ta'eef dabaree barsiifna. Rakkina 5tu qabnaa waan nu hubatiin 5tu jira jedhee yaadan. Inni jalqabaa garaagarummaa bara kakuu moofaa fi garaagarummaa bara kakuu haaraa wallaaluudha. Inni guddaan jechuudha. Waa'ee fayyina keenyaa amma kan nuun konfiyuuzii taanuu fi ayyaanaan fayyina ayyaanaan hin fayyine. Cubbuutti funa jennure cubbuutti funa jennu. Qalbii jijjiirannure qalbii jijjiirannu. Barumsoonni sobaa barumsoonni dhugaan waldaa keessatti yeroo hundumaa gibbiin addana keessatti mul'atu maa inni waan kana 5 wallaaluudha waan biraan jiru. Inni jalqaba kakuu moofaa maayin kakuu haaraa maayin waan jedhu adda baasnee beekuutu nuuf ta'a jechuudha. Kana gaafa jennu garaagarummaa kakichaa beekuu qabna. Kakuudha. Kakuun maaliif moofaa jedhame? Kakuu moofaa jechuun maal jechuudha? Kakuu haaraa jechuun maal jechuudha? Kakuu moofaa keessatti maaltu kakatame? Kakuu haaraa keessatti immoo maaltu kakatame? Garaagarummaan isaa maa inni? Kakuu moofaan hammamtu nu ilaallata? Hammamtu waan nu ilaallanne immoo jiraa'oo? Akkamittiin kitaaba kakuu moofaatti fayyadamna? Kitaabichas, kakichas adda baafnee hubachuu danda'u nurra jira. Even Addaam inni jalqabaa maal godhee attamitti kufee maaliif kufee ishee achi booddee waaqayyo immoo maal godhe ree? Yesuus immoo maal hojjete ree? Amma nu fayyiftee hin jennaa, akkas nu goote hin jennaa, boolluma nu lixxee, si'ooluma nu galtee jennaa. Waanuma baay'ee jenna. Garuu dhugaasaa qulqulleessinee waan Kiristoos nuuf hojjete namoonni beeknu baay'ee namoota yartuudha. Maaliif akka jettu hojjettan utuun achi as baasee waan Kiristoos godhee waa'ee fayyina kee waan Kiristoos jedhamee dubbadhutu hin jedhee deekaa lama booddee waan jettan hin qabdan. Maaliif wanta sana faarfannaa wayii irraa dhageessan faarfannaa biqilaa irraa fuutan yookiin immoo lallaba nama ta'e tokko irraa fuutan yookiin immoo kitaaba eebbisaanii irraa fuutan waan ta'e tokko irraa sababa fuutanii fi hin dhumti achi booddee galaanni isaas hin keessan jiru beekumsaas hin keessan jiru afurri qulqulluun isin keessatti baay'isee hin jiru yeroo galateeffattanu kanaaf dhiiftanii waa'ee caammaa waa'ee wayyaafaa kanaaf galateeffannaa jechuudha gaariidha isaaniis galateeffachuun baanee magallee intinaa magoone bakka nema waa mati xinnoo biyya lafaarraa duwwaa kan nuti xiyyeeffannoo maa inni galaanni isaa nu keessan jiru afurri sun nu ibsee waa'een fayyina keenyaa kanaaf nu dinqoo jechuudha badaa. Kiristoos maal nu hojjete? Kiristoos maal nu godhe? Akkamitti nu godhe? Silaa maaltu ta'aa ture? Diippilii waan beennu waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf walumaa gala kakuu haaraa gidduu garaagarummaa jiru hin beennu. Inni kan biraan achuma keessatti immoo qabxii lammaffaan garaagarummaa seeraaf ayyaanaa hin beennu. Garaagarummaa seeraaf ayyaanaa hin beennu. Seerri maayin? Ayyaanni maayin? Seera jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun maal jechuudha? Seera jalaa baanee seera jalaa hin baane. Seera qabna seera hin qabnu. Seerri nurratti hin hojjetu nurratti hin hojjetu. Wantoonni akkasii kana wallaaluu keenyarraa kan kennu. Seerri eeyyuuf kenname? Maaliif kenname? Maaltu kenname? Maaliif kenname? Waan jedhu waa'ee seeraa sirriitti gatteenye barachuu qabna. Waa'ee ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaanaan fayyina jechuun maal jechuudha? Ayyaanaan bakka sirriitti adda ba'e amma nuun finitti yeroo hundumaa konfiyuushinii keessa jirra. Isa kana sirriitti barachuu qabna yaada gara fuulduraatti. Inni kan biraan garaagarummaa qajeelummaa qulqullummaa gidduu sirriitti baranna yaada kana booddee. Qabxii sadaffaa irratti qajeelummaa qulqullummaa. Wantoonni nuun addatti dubbannu baay'isee badaamayyuu garaagarummaa qabaannetti ummatuun maa jechuudha qajeelummaa jechuun maa jechuudha qulqullummaa jechuun maa jechuudha ummatuun isin jedhee jechuudha. Maaliif baay'een keenya konseptii bara kakuu moofaa fudhannee jirra yookiin baay'een keenya immoo mandara keessatti mucaan qajeelaa maamsan jedhanii guddanne wayii gaafa warra keenyaaf ergaadhannu gaafa amala gaggaarii qaqqabaannu qajeelaa miti mucaan isa nuun jedhan sababa beennuu fi qajeelaa jechuun maal jechuudha? Qajeelummaa jechuun maal jechuudha? Qulqullummaa jechuun maal jechuudha? Cubbamaa jechuun maal jechuudha? Qulqulluu jechuun maal jechuudha? Waan jedhu kan adda hin baafne taanaan bakka duuchaa nutti ta'a baay'een ofuma isaatii jechuudha. Inni afuraffaan baay'ee kan isin beekuu qabdan qabiyyee namaa sirriitti ilaaladha yaada. Qabiyyee namaa gaafan jedhu
namni maal qaba, eenyummaa maalii qaba, waa'ee warra sadanii sanaa jechuudha. Waa'ee foon keenyaa, waa'ee lubbuu keenyaa, waa'ee hafuura keenyaa sirriitti adda baafnee beekuu danda'u qabna. Foonni keenya maali? Lubbuun keenya maali? Hafuurri keenya maali? Isa kamtu fayye? Isa kamtu fayyaa jira? Isa kamtu fayyuu jira? Isa kamtu qulqullaa'e? Isa kamtu qulqullaa'aa jira? Isa kamtu immoo qulqullaa'uuf jira? Maaliif qalbii jijjiiran? Maaliif waldaatti deddeebina? Assaayimentii maalii qabna? Waan jedhu kana wajjin wal qabata waan ta'eef qabiyyee namaa namni hafuura namni maal oole barumsi dogoggorama kana baay'atu kun qabiyyee namaa kan jedhu kana keessatti dhumaa jechuudha. Namni foonis miti, namni hafuuras miti, namni lubbuus miti, namni namaa garuu hafuurri lubbuun foon warri jennu kun immoo fayyina keessatti eenyutu fayyee eenyutu hin fayyine, eenyu qulqullaa'e eenyutu hin qulqulloofne waan jedhu sirriitti gadi fageessinee ilaalla jechuudha. Inni dhuma fayyinni keenya gaama fayyineerra fayyina kana booddee itti gaafatamummaan nu qabnu maayinii waan jedhu irratti immoo sirriitti gadi qabnee ilaalla jechuudha. Keessumatti isa kanadha baay'ee kan nu qayyabachuu qabnu. Fayyineerra erga fayyineetu maala goonu kana booddee. Okay, what's the next? Kana booddee maal goonuree akkamitti jiraannuree kana booddee isa jedhu jechuudha. Gaaffiiwwan kun gaaffii haaraa nunarra uumaa jiru. Macaafa Roomee Fayyaasaa dubbistan ergaa Roomee akka jirutti kanuma dubbata. Galaatiyaan akka jirutti kanuma dubbata. Gaaffii waggoota 2000 dura turanidha gaaffiin kuni. Kanaaf isaan kanatti wal yaadachiifna macaafa qulqulluu keessaa bunnee jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa namni qabu mulqu barumsoonni dogoggoraa amma bara kana keessa jiran baay'een isaanii itti gaafatamummaa namni qabu namarraa mulqaniitu namni an maal gochuun qabare amma assaayimentii nama qabu maayinni ree biyya lafaa irratti waan jedhu akka namni itti yaadni godhu waan ta'eef warra kana sirriitti gadi qaqqabnee walii wajjin ilaaluu qabna. Fayyina keenya keessatti fayyina keenya amma dhumaatti fiixaan boomsotaa keessatti gaheen nu qabnu maayin gaheen hafuura qulqulluun yookaan waaqayyoon qabu maayinni waan jedhu gahee adda addaa baasnee ilaaluu qabna jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf egaa fayyina keenyaaf kaayyoo isaa isa jedhu qayyabachaa turre isa jalqabeeni wantoota mara dubbannu kana nakaan goggoda hunda isaanii achi keessatti jechuudha. Na wajjin jirtu mini? Mee warri na wajjin jirtan? Barumsa waan ta'eef dubbisaa deemna deemti. Fayyina gaafuma jennu fayyina gaafa jennu kaleessa viidiyoo tokko dhaggeeffatan ture viidiyoo warri musliimaa hojjetan tokko warri pheenxee Yesuusitti amanaan fayyitaan jedhanii nun dhukkubu nun mana yaalaatti nu argan immoo maayinni waa'een fayyinaa kun maal haasaamti fayyinaa kun eessaa dhufa maal jedhan hin haasoo namoonni baay'ee warri beektoonni isaanii warra akka Dooktar Zakiir fa'aa waan akkasii hin haasa'an beeku isaan fayyinachuu maal jechuu akka ta'e amma dhumaatti goolii isaa wajjin beeku garuu namoonni naannoo kana jiranii fayyinachuun maayinni maaliif barbaachisa maalirraa fayyina maal jedhanii hin kaasu fayyinachuun dhukkubii tokko jiraa jechuudha jira biyya lafaa irratti nama tokko fayyina barbaachisa jechuun namni sun dhukkuba wayiidhaan qabamee ture jechuudha namichi sun. Kanaaf maalirraa fayyinaa maalirraa fayyini barbaachisa ture wanti jedhu baay'ee magilsiidha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti keessumaa Yaaqoob boqonnaa 1:15 yoo dubbiftanii isteeppii gurguddaa sadiidhiinitu waa'ee yeroo addaanfaa qufanis bara ammaa keessa namoota jiranis kan ilaallatu waa'ee du'a yookaan waaqayyo irraa adda ba'u fayyina dhabu isteeppii gurguddaa sadiin dubbata Yaaqoob ergaa isaa keessatti yeroo barreessu jechuudha. Jalqabaa kajeellaa irraa kaasaa kajeellaa jedha. Waa'ee kajeellaa kana ergaa Yohaannis 1:15-17 yoo dubbistanii wantoota gurguddaa sadii waa'ee kajeellaa Yohaannis dubbateera. Amman garuu kan dubbachuu barbaadu isa Yaaqoob irraati. Maal jedhaa kajeellaani gaafa iddoo ga'u yookaan gaafa gara fiixaan bahiinsaatti gara akshiniitti gaafa darbu cubbuu ta'a jedha. Maaliif waan gaafa muka sana nyaatte waa'ee waan irraa gaafa kaanu jalqaba maal gootedha iji mukaa sun nyaataaf gomjaasisaa ta'uusaa argite jedha. Iji mukaa sun nyaataaf akka inni namatti tolu argite jalqabee waanii jedha. Inni hawwite jechuudha fuula jedhutti ija mukaa sana ilaalte waa waaqayyo dhowwee jechuudha. Kanaan booda inni nyaattee cubbuu ta'e inni immoo gaafa raawwatamu kajeellaan gaafa raawwatamu maal ta'a cubbuu ta'a jechuudha. Cubbuun immoo jedha achumatti ta'uufe gaafa raawwatamu immoo du'a ta'a jedha. Du'a dhala cubbuunii jedha. Isa kana Qorontos 1:15-55 argachuu dandeessu. Humni cubbuu immoo seeraa jedha achirraa immoo. Kajeellaani cubbuu dhala. Cubbuun du'a dhala. Cubbuutti baay'ee humna kan godhu immoo seeraa jedha. Tokkoffaa Qorontos 15:53-55 immoo yoo dubbifattanii jechuudha. Kanaaf namni jalqabaa cubbuu waan hojjeteef cubbamaa ta'e namni jalqabaa Addaamiif waan
Sababa cubbuu hojjeteefitu cubbamaa ta'e. Waa'ee cubbamummaaf waa'ee qulqullummaa naasaa waan ta'eef isa kana sirriitti na dhaggeeffadhaa gurra guutuudhaan. Namni jalqabaa waan cubbuu hojjeteefitu cubbamaa ta'e. Eenyuun? Addaamii fi Hewaanii jechuudha. Gaafa wanta Waaqayyo dhoowwee nyaatan sanatu cubbamaa ta'an. Haa ta'u malee wanti kun itti fufiinsa hin qabaanne maaltu ta'e namni isaanitti taanee dhalate garuu waan cubbuu hojjeteef utuu hin taane waanuma dhalateef cubbamaa ta'e akkasumatti waanuma isaanirraa dhalateef cubbamaa ta'e siluma isaa. Namni jalqabaa waan cubbuu hojjeteef cubbamaa ta'e namni addaamirraa alate dhalachaa kan dhufe garuu wanta waan ta'e tokko godheef waan sobeef waan hateef waan ajjeefituu hin taane namuma waan ta'eef qofa cubbamaa ta'e addaamirraa waan dhalateef qofa cubbamaa ta'e sanyii cubbuu qooddatee dhalate namni gaafuma dhalate akkasumatti jechuudha. Isa kana Roomee boqonnaa 5:12 addaamtuu nama biyya lafaa kanarraa hundumaa bakka bu'ee jedha Macaafni Qulqulluun. Bakka bu'aa nama biyya lafaa kana hundumaa ta'e ripireezentaatiivii ta'eetu akka fakkeenyaaf warri biyya kana hooggananii Itoophiyaa bakka bu'anii akka waa tafaraaraman biyyoota garaagaraa hojjetu. Itoophiyaa bakka bu'anii iddoo garaagaraa akka deemanii hunduma keenya bakka bu'ee namicha Addaam jedhamu sanatu dhaqee cubbuu hojjetee dhaqee du'ee achumaan du'i sanyii nama hundumaa wal ga'ee cubbamummaan sanyii nama hundumaa wal ga'ee namni tokko dhalateedhuma waanuma dhalateef qofa Waaqayyo irratti cubbamaadha. Waanuma nama ta'eef qofa Waaqayyo irraa nama gargar ba'eedha. Cubbuun namaa namatti daddarbaa sanyiin cubbuu Addaamirraa ba'ee baay'achaa dhufee jechuudha. Kanaaf amma fayyinni eenyuun barbaachisa yoo jenne namumaa barbaachisa fayyin. Ortodoksiidhaaf miti, Musliimaaf miti, Hintinaadhaaf miti. Namuma kan ta'e kamiif fayyina barbaachisa. Maaliif? Cubbuu Addaamirraa ba'ee dhufetu jira sababa ta'eef jechuudha. Cubbuu Addaamirraa ba'ee dhufee jira sababa ta'eef. Kanaaf Faarsaa boqonnaa 51:5 irratti Daawit gaafa dubbatu maal jedhaa? Haati koo isheen garaatti na baatte iyyuu cubbamtuu turtee jedha. Anis cubbamaa ta'e hin dhaladhe. Akkasumatti Hindaa'am cubbuu ta'e hin dhaladhe jedha natti fakkaata afaan Oromoo isaarraa. Sababni isaa haadhuma koo ishee garaatti na baattetu maal turte? Cubbamtuu turte. Anis cubbuma ta'e hin dhaladhe. Sinuma isaa cubbamaa ta'e hin dhaladhe ni jedha Daawit. Faarsaa 51:5 irratti gaafa qalbii jijjiirratu Waaqayyo taasa. Akkasuma Efesoon boqonnaa 2:1 immoo kutaama isin beektanidha. Isiniin dubbisa. Keessumatti warri Kwaaree keessatti wajjin qayyabachaa turre isiniif riviizhiniidha. Baay'ee masaa wajjin qayyabachaa turreera waan ta'eef. Garuu warra kaaniif akka tolutti isa kanaan nan dubbisa. Efesoon boqonnaa 2:1 kaasee akkas jedha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa jedha biraakeetii keessatti duutanii turtanii jedha. Maaliif? Cubbuun maal dhala jenneera waan ta'eef du'a dhala waan ta'eef jechuudha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Stiil har'ayyuu. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buune akka fedha namummaa keenyaaf yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerraa kanarraa kan ka'e immoo akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee ture. Maaliin? Dhalootumaan. Waan waa hojjenneef miti laa. Dhalootumaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee ture akkasumatti ni jedha. Maaliifi Addaamtu bakka nu bu'ii cubbamaa ta'e warri sarara dhalatan hundumtu cubbamaa ta'anii kufan sanyiin namaan kufe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waanuma tokko iyyuu hin godhin akkasumaan dhalootumaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre jedheetu Phaawulos dubbata jechuudha. Kanaafi kan nama dhibu gaa waa'ee cubbuu kana gaafa kaafnu cubbuun gosa gurguddaa lamatu jira jennee ilaalla. Waa'ee cubbuu gaafa kaasnu cubbuun gosa gurguddaa lamatu jira jennee ilaaluu dandeenya. Cubbuun jalqabaa cubbuu isa daddarbu kana oriijinaal siinii isa jennu cubbuu isa hundee ta'e isa jennuudha jechuudha. Cubbuun hundee ta'e kun mucaa wallaalsan tokko tuman sobiin tuman ejjiin garaa maala isheetii keessaa baatee cubbamaan isheen taatu sun oriijinaal siinii jedhama. Waanuma dhalatteef namni cubbamtuudha bakka akkasumatti. Maaliif addunyaa kufe keessatti sanyii kufaadha dhalachama waan dhufteef sanyiin cubbuu sanyii nama hundumaa waan wal ga'eef du'i sanyii nama hundumaa wal ga'ee jedhama Macaafni Qulqulluu waan ta'eef. Kanaaf oriijinaal siinii jedhamanni kun cubbuu daddarbuudha. Namaa namatti kan daddarbuudha. Addaam irraa ijoollee isaatti darbe ijoollees ijoollee isaatti darbe hin baay'ate addunyaa kana hundumaa wal ga'e. Biyyi lafaa kun hundumtuu mancaate Waaqayyo irratti. Biyyi lafaa kun hundumtuu dhalootumaan dheekkamsa Waaqayyo jala gale. Dhalootaanii jechuudha. Oriijinaal siinii jedhama. Keessumatti Baayibilii afaan Ingiliffaa yeroo dubbistan
siinii yeroo barreessu S isa kaapitaaliidhaan barreessa roobaa baay'ee baay'een tiraansleeshinii baay'een jechuudha. S kaapitaaliidhaan inni barraa'u sun cubbuu isa oriijinaal siinii jennu isa jalqabaa sanaa jechuudha. Isa addaamirraa daddarbuudha. Kaapitaala S'dhaan jalqaba yeroo baay'ee. Cubbuun lammaffaa immoo ismoolee S'dhaan jalqaba baay'ee Ingiliffaa ragaa dubbisaan. Siin ilaalachuu garuu ismoolee S'dhaan jalqaba. Inni immoo inni ija cubbuu isa hundee ta'eeti inni immoo. Fakkeenyaaf amma hatuun cubbuu isa hundee ta'e miti. Namni waan cubbamaa ta'eef hate malee warri addaan booddee jiranii jechuudha. Ija cubbuu sanarraa cirametu ejja ta'e, soba ta'e, hamii ta'e, weennoo ta'e, hinaaffaa ta'e, machii ta'e, albaadummaa ta'e hin baay'ate nama keessatti baay'ate ija godhate. Oriijinaal siiniin jalqabaan suni jechuudha. Sanyiin cubbuu addaan biratti biqilee guddateetu iji isaa immoo baay'ate, hanna godhate, ejja godhate, soba godhate, ija baay'ee godhate. Cubbuun inni nuun arginu kuni ija cubbuu sanaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma kiristiyaanni tokko cubbamaadha moo cubbamaa miti jechuudhaaf yaada kanarraa ka'uu qabna jalqabaa jechuudha. Fakkeenyaaf kiristiyaanni in soba, sobee qalbii jijjiirrata. Kiristiyaanni in hata, hatee qalbii jijjiirrata. Kiristiyaanni ejjatti kufuu danda'a, qorumsa ejjaatti hin kufa, qalbii jijjiirrata. An qulqulluudha moo jedha. Macaafni qulqulluun isin qulqulloota, isin bilisa baataniittu, cubbuu hundumaa jalaa baataniittu, isinii danda'amu isin warra qulqullaan, warra mudaa hin qabne iyyuudha waaqa duratti warra mudaa hin qabne taataniidha macaafni qulqulluun. Kanaaf akkamitti namni hatu an nama mudaa hin qabne irraa difratiidha addana dhaabbatee haasa'uu danda'a. Namni alaa hataa yaadaan nama machaa ejjaa olee dhufee hollatee quccedee kiristiyaanaa waldaa keessa jiraan tajaajila waaqayyoo qulqulluudhaa isin qulqullooftaniittu isin luboota mana mootummaatti isin saba qulqullaadhaa dhuunfaa kootii dheera waaqayyo isin qulqulleessee dheera waaqayyo namni akkasii akkamitti waldaa keessa dhufee quccedee ani qulqulluudha jechuu danda'a. Konfiidensii akkasii saafuuna waan jedhu dubbachuudhaaf kan hundumaa dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf amma cubbuu iddoo lamatti gargar baasnee hubanneera. Inni tokko oriijinaal siiniidha. Inni tokko immoo ija cubbuus oriijinaal siinii sanaa ta'eeti jechuudha. Namni cubbamaama waan ta'eef sirumasaa ijoollee himti daa'imillee mi fudhadhaa isin xiiqii isiniin qabatti. Kan addanaan fuudhee yoo jettan dhattee fuuti. Waan isin hin barbaanne. Ijoollee daa'imni jiru ijoollee xiqqoo. Ijoollee waggaa tokko ijoollee isin waa beektettanii yaadne jira bakka waan cubbuutti oofuuf jira sirumasaa dhala namaa. Waanuma cubbuutti nama oofuuf jira dhala namaa jechuudha. Waan hin godhin jedhame gochuu. Waan harkaan hin qabin jedhame harkaan qabu. Yaada waaqayyoo waala ta'uu. By default anamma yaadan itti waliin galle yeroo hundumaa. Kiristiyaanonni wallpaperii isaanii irra qulqullummaatu jira jedhanii barsiisu namoonni baay'ee. Jechuun hundaa'uun barsiisonni sobaa baay'ee maal jedhanii barsiisu. Kiristiyaanni tokko hundaa'uun cubbuu hojjechuudhaaf baay'ee nama cimaa ta'uu qabaa jedhanii barsiisu. Fakkeenyaaf mee wanta sareen gootu waan namni hin goone namni yaadatu jiraata. Wanta sareen gootu ishi raqa wayii deemtee nyaachuu intini moo keessaa iddoo itti kosiin gatamu deemtee waan namni gate lafee fa'aa qorquu midhaanii jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf amma dhaqee lafee hin qorqumini iddoo kosiin itti gatamu dhaqee lafee akka hin qorqine nama akkasii bakka harka afaan kaattanii ilaaltuuni nama akkasii gaafa argitan Yesuus waan akkasii jira moo itti dinqisiifattu. Kiristiyaanni gaafa cubbuu hojjetu hundaa'uma akkasitti harka afaan irra kaa'anii maqaa Yesuus waan akkasii jira moo inni dinqisiifachuu qabnaadhaan ni barsiisu. By default kiristiyaanni qulqulluudha malee cubbuun san tuquu yoo noormaalitii keessaa ba'e malee ni barsiisu. Ani yaada kana baay'ee mormaan. Maaliifi biyya lafaa irra jiraatanitti cubbuun inuma sin tuqa. Hundaa'um defaultiin keessan cubbuudha yoo yaada. Maaliifidha waan addunyaa kufetu baay'ata biyya lafaa nuun keessa jiru kana jetti. Namoota kufantu baay'atu biyya lafaa kufee foon kufee keessa jirra. Cubbuun koonsheesii taanee waan nuun ofirraa eenyudha iyyuu malee waan nuun itti yaadnee nama cimaa taanee hojjennu nama dadhabaa taanee waan nuun hojjennu cubbuun. Yaadan dubbadhu kun isinii garaara ta'e hin beeku. Cubbuun adartidii taatanii bakka akka nama dammaqee lolaaf hidhatee jirutti qophooftanii meeshaa guutuudhaan waan isin ofirraa eeddan waan isin tigilii wallaansoo keessa jiraattanidha iyyuu malee kiristiyaanummaan dhugaa dubbachuuf taanaan kiristiyaanummaan wallaansoo cubbuu wajjin. Kiristiyaanni cubbuu wajjin wallaansoo waliin qabne waan tokko saayinsii biraa hin qabu cubbuu wajjin walammatee jiraachaa jira jechuudha waan biraa qabu. Cubbuu kunuunfatee rakkina hin qabu jedhee jiraachaa jira jechuudha cubbuu wajjin wallaansoo hin qabu taanaan. Ejji isin hin qoru taanaan. Sobi isin hin qoru taanaan. Hameen isin hin qoru taanaan na amana isin kiristiyaaname. Jechuun
fudhattanii jirtu jechuudha wanta sana. Rakkina hin qabu tisoo keettanii jirtu jechuudha. Kiristiyaana taanaan ejjisa qora beeyyesuus simedha. Bakka ani ndaawamii namittiin tokko gaafa barsiisu na tolti waa'ee kanaa irratti. Maal jedhee barsiisaa? Dargaggoota baay'inaan barsiisaa. Maqaa isaa tola jettee baay'een keessan beektu. Waa inni barsiisu keessa maaltu natti tola? Cherchii keessa teessanii ijoolleen dhiiraa cherchii keessa teessanii fakkeenyaaf durba ta'e wayyaa hattanii ilaaltan taanaan isinii kadhatamuu qabaa jedhan. Noormaaliidha baay'ee dhugaa. Maaliifi yookiin hormooniin waaqayyo isin keessa kaasan hojjetaa hin jiru. Bakka isin already dhaabbiitti duutaniitu waan ta'eef dhumarratti baasanii kadhadha. Namoonni ijji isin hin qorreedha. Namoonni sobi isin hin qorre, namoonni isin hin qorre isin hin kadhadha. Namoonni qulqulluun perfektiima namoonni taatan isin hin kadhadha dhumarratti jedha. Dhuguma namoo kiristiyaana taanaan cubbuu hojii wallaansoo keessa jiraattu. Baay'een keessan konsheesii akkamii akkas hin qabdan an beekaa siloo waan koon rakkin mooyii qabaa yeroon itti jedhee jiran ofii kootiiti jechuudha. Jechuun waan tokko cubbuu keessaatiif maqaa Yesuusiin jedhee murteessee nan dhiisadee ka'ee guyyaa 2 dhiiseen sadaffaadhaatti itti deebi'a. Torban irraasittuma hin deebi'a. Ji'a irraasittuma hin deebi'a. Gaafan kana yaadu okay anatu rakkina qaba bakka gaafan jedhu no lakka anatu rakkina qaba miti. An baay'ee sirriidha yoo. Biyyuma lafaatu cubbuu hojii wallaansoo keessa jiraachuudha kiristiyaanummaa. Yeroo hundumaa ndaa'amni biroota keessatti maal jedhaa? Amma dhiigi keessan bu'uu ga'utti iyyuu cubbuu hojii wallaansoo hin qabne isinii dha barreessaan biroota. Amma dhiigi keessan bu'uu ga'utti. Tigiliidha cubbuu wajjin, sobaa wajjin, ejjaa wajjin, hannaa wajjin. Bakka dammaqoo taatanii akka nama mi'a lolaa hidhateetti inni Phaawulos jedhu wanti lollu waan addaan jiru baay'ee. Addunyaa kufe kana lolla. Hafuura maatu gara cubbuutti nama harkisaa. Foon kufe kana gara cubbuutti nama harkisaa. Wanta kanaan koonshiis taatanii waan isin dhiisuu qabdan jira. Cubbuuni utuu dubbannu nan cubbuu ammas deebi'ee iddoo lamatti hin qoodha ofii kooti muuxannoo hin qabu irraa jechuudha. Inni kun kitaaba kan biraarra jiru. Anumta ofii kooti akka yaadutti ammas deebi'ee cubbuu iddoo lamatti qoodamaa jedhee yaada. Yeroo tokko ijoollee jinnaa haasa'a. Amma cubbuun isin hin qorre jira isinii. Cubbuun isin hin qorre jira. Yeroo darbe sirriitti haasa'e. Fakkeenyaaf amma nama ajjeesuun nan godhana. Guyyaa tokko shukkaa baadhee dhaabadhee hin beekan. Dhugaa jechuun naa dhufee hin beekan waan akkasii nama waraanuu minaamini takkaadhuma nan qoru waan akkasii nan gojomaasisu. Tun kan nama kabalee maal jedheen gojomaa. Normaalii maa jechuudha bakka nan qoru manaan waan akkasii. Maal kan biraa maal isin jedhaa isheen kan na qorti. Kolfii taa'u. Waan nan qorre hin jiru waan ta'e kan biraa. Bakka naan baay'een ishee na qorte akka jarraa ta'e. Innaa isin qortu fakkaatan qortitu. Innaa cubbuun isin hin tuqne jira laa. Hin tuqne gaafan jedhu maal egaa maal seexana haara isin cubbuu hundaan hojjettan ka. Yeroo hundumaa maal waama jennaanis immoo seexanni baay'isee waan hundaan gootan tokko. Waan gaggaarii hin goote bituu darbitee jedhan. Jechuun kaayyoo isheetiif jettee al tokko waan ariifii wayii goote hin dabarti. Garuu dhuma isaatti gadhee ta'a malee deebi'e. Innaa cubbuun hundi isin hin qoru garuu cubbuun isin qoru jira cubbuun isin hin qorre immoo jira. Laayifii keessatti jechuudha. Cubbuu isin qoru jechuun yeroo hundumaa wallaansoo gaafata. Yeroo hundumaa dammaquu gaafata. Yeroo hundumaa kadhachuu gaafata. Qophaa'uu gaafata. Irraa of eeggachuu gaafata. Wanti sun yeroo hundumaa jechuudha. Hafuura qulqulluutu na eega bakka waan jedhu hin jiru. Waaqayyotu dhufee harka koo qabee butee na baasa waan jedhu hin jiru. Waan isin qoru sana isinuma baqata. Macaafa qulqulluu irraa fakkeenyaaf maal jedha? Kajeellaa bara dargaggummaatti ammaa turraa maal godhaa? Baqadhaa jedhamini gaazexaa hin jiru. Yookaan kadhadhaa hin jiru. Waa'ee kajeellaa bara dargaggummaatti ammaatu kadhadhaa jedhamani baqadhaa jedha. Maal jechuudha? Situ irraa fagaata jechuudha. Akka itti irraa fagaattu aduu beekta. Irraa fagaatta bakka. Sooshaal miidiyaadhaan si qorate sooshaal miidiyaa kee qabaa gadhiisaa deemtaa. Torban 5 fayyadamtee torban 5 dhiisaa ji'a tokko fayyadamtee ji'a 5 immoo balleessaa deebisaa deemtaa waan akkasii si rakkisa yoo ta'e namni sitti baay'atu wayii jira yoo ta'e waan biraa gubboo fudhachuu si rakkisa yoo ta'e yookiin gubboo kennuu si rakkisa yoo ta'e suusima kamiin yoo ta'u waanuma taa'ee sitti deebi'u jira yoo ta'e baay'eensaa koonsheesii ta'uu si gaafata waan ati irratti dammattee dhiistuudha baay'eensaa. Garuu ofii kee duwwaadhaan itti deebinee ilaalla gara gadiitti. Nama of eeggatee istaandardii waaqayyoo guutuu danda'u biyya lafaarra hin jiru waan ta'eef. Isatti deebinee ilaalla. Bichaa cubbuun iddoo lamatti qoodamanneerra oriijinaal siinii fi cubbuu isa hundee ta'e jedhanneerra. Sanas ta'u kana biyya lafaatu xuraa'e waaqayyoon duratti. Maalirraa fayyinaa waan jedhuun dubbadha waan ta'eef. Biyya lafaa xuraa'e biyyi lafaa gaafa xuraa'u
waan namni godhu hundumtuu waaqa irratti xuraa'aa ta'e mul'ateera macaafa qulqulluun. Waanuma namni gaarii dhadhee godhu hundumtuu fakkeenyaaf tiksiin illee rakkattee garuu anis nan kaasa. Isaanis 64:61 hunduma ishee rakkisa. Qajeelummaan keenya moofaa baarsaa ta'e seetu sana jechuudha. Nasi tola baay'ee kutaan suni baay'ee ergaa guutuu dabarsa waan ta'eef. Qajeelummaa keenyatu waaqa irratti maal ta'e? Moofaa baarsaa ta'e. Waa'ee moofaa baarsaa guyyaa tokko isinitti himeera. Baay'ee waan namatti hin tolledha moofaa baarsaa ta'e jechuun afaanota biraa koomentirii biraa gaafa dubbistanii moodeesiisa ijoolleen durbaa fayyadamtu ta'e jechuudha. Afaanii orijinaaliin isaa gaafa barreeffame jechuudha. Akka moodeesii sanaa ta'ee isatti fayyadamamee gatamee jechuudha. Akkas ta'ee qajeelummaa keenyatu waaqayyo duratti hiika jedhu qaba suma sirrii isaa macaafa qoraa kan argetti jechuudha. Bicha waan isin gaarii kanallee na ajaja waaqayyo jettanii waaqayyo irratti fiddanii qophootanii keessanii waaqayyo maaloo gadi baasedha jechuudha waaqayyo. Maaloo fuudhacheedha waaqayyo jechuudha. Maaliyyuu godhee namni waaqayyoon gammachiisuun haafuuti waaqayyo duratti dhiyaachuun hin danda'amne ture jechuudha. Maaliyyuu godhee namni mucaa waaqayyoo ta'uu miti waaqayyoon duratti qajeelaa ta'e ol jedhee dhaabachuun hin danda'amne jechuudha. Waanumti dhalli namaa godhu hundumtuu cubbamaa sababa ta'eef dhalli namaa hundumtuu warri kamiyyuu qomoo kamirraa kan dartaniyyuu maaliyyuu kan ta'aniyyuu waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Museen inni seericha kenniyyuu waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Museen seera barsiisee dheekkamee nyaara guuree akkan silas hin dheekkamaa walitti maateetti waaqayyoon gaddisiiftu sun jedhee maa jechuudha akkan sila godhachaa walii godhatee waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye hin barbaadu waaqayyo. Biyya lafaa kanarraa nama tokkotu dhibe. Kanaaf Iyyoob boqonnaa 9 irratti maal jedhaa? Utuu namni tokko jiraatee namni waaqa dura dhaabbachuu danda'u, namni waaqayyo wajjin walitti falmuu danda'u, namni anaaf waaqayyoon gidduu galuu danda'u, miidiyeetarii wayitu namni tokko illeetu jiraate Iyyoobii jechuudha. Gaafa waaqayyo wajjin haasa'uu dadhabu, waaqayyo waan humna isaatii olii haasa'a. Yoo inni waa xisadee dubbate waaqayyo isa jalqabaa dhaqa. Eeyaa turte diiddinya yeroo lafa uume yeroo maaloo godhe humna isaa ol ta'a. Namni jaarsummaa wayii ta'uu danda'u jiraate ana waaqayyoon gidduu inni Museen jedhee Iyyoob jedhee miidiyeetarii wayii akka barbaachisu namni ija guutee waaqayyo dura dhaabbachuu danda'u tokkollee akka hin turre mul'isuudhaaf jechuudha. Namaaf waaqa gidduutti miidiyeetarii kan biraa barbaachise jechuudha. Kanaaf maal irraa fayyinaa waan nu irraa fayyinu lakkoofsa iyyuu hin qabu. Waaqayyoon duratti inuma duune inuma xuroome. Waaqayyo irraa raawwanne sepaareetidii ta'an. Du'uu jechuun baay'isee waaqayyo irraa gargar ba'uu jechuudha. Afaan Oromootti gaafa hiikamu afaan Ibraayistii irraa. Du'uu jechuun hin duutu gaafa jedhe waaqayyo narraa gargar baatu. Pireezensii koo ala baatu. Na arguu dadhabdu. Na wajjin hariiroo qabaachuu hin dandeessan anarraa gargar baatu. Ana wajjin addunyaa garaagaraa keessa jiraattu. Kiingidamii kufe keessa taatu ani immoo kiingidamii isa waaqarraa keessa jiraadha. Kana booddee biratii qabaachuu hin dandeenyu yaa dhala namaa jedheetu hin duutu warreen jedhu sun. Isadha malee hin duune addaamiif battala nyaatanii tufanii jiraatan. Kanaaf waan nuun gaarii goonee fuula waaqayyootti hojjennu iyyuu moofaa baarsaa ta'e jira macaafni qulqulluun jechuudha. Moofaa baarsaa ta'e jira. Waaqayyo immoo kan namatti tolu waaqayyo ammaa maaliif cubbamaadha jechuun keessan rakkina qaba beektu pheenxee taatanii yookaan kiristiyaana taatanii cubbamaadha jechuun keessan maaliif rakkina qaba maaliif kana barsiifnaa oduu dheeressinee saayinsii guddifnee filoosofii baay'isuuf miti. Waaqayyotu cubbamaa wajjin hariiroo hin qabu. Waaqayyotu cubbamaa wajjin hibiratii hin qabu. Waaqayyotu cubbamaa wajjin haasaa hin qabu. Cubbamaa wajjin waaqayyo cubbamaa araara godhaaf malee waaqayyo cubbamaa wajjin kominikeeshinii hin qabu. Wayyee cubbamii yeedee cubbamaa nammatu waaqayyo. Achitti araara sii godhee fidee ofitti si dhiyeessa malee waaqayyo. Fagootu jirruuti araara nuuf godhe nuuf iyyuu. Banneetu jirru achitti araara nuuf godhe Yesuusiin nu ergee nu barbaacha ergeetu ofitti nu dhiyeesse ofitti nu waame malee waaqayyo cubbamaa koo hedheetu galuuf deebisuu wayii nutti fakkaatama nuun gaafan cubbamaadha gaafa jennu. Cubbamaadha ani intanaadha keessa bahee mucaan tokko maayilee kadhataa yeroo tokko gara mandii kana yaa waaqayyo ani nama nifxaamiin dhuguma isiniin jedha saduugaa ani namni nifxaamiin gadadamaan jooraan cubbamaan jedheetu waaqayyoon kadhata isteejii irratti jechuudha. Dhuguma nifxaamiidha waajjii mucaan sun jechuun utuma inni akkasiin jenne ta'e iyyuu tokkasitti hin jenne yoo gaarii maaliifi dhuguma nifxaamiidha kiristiyaanni waaqayyoon duratti. Kiristoos dhugumatiin nifxaamii akka ta'anitti nu beekaala. Kiristoosiif immeejjii waa'ee keenyaaf jiru warra cubbamoo sana nuun jedha taanaan
irra muree jala mureen isinitti himaa cubbamoonni baay'isee mootummaa Waaqayyootti hin galan. Yoo qajeelummaa argatanii qulqullaa'an malee. Yoo fayyina argatan malee cubbamoonni mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'an. Kanaafitu miira an cubbamaadha jedhu keessaa akkasin baatan irra deddeebine waa'ee fayyinaa dubbachuun kanaaf barbaachise jechuudha. Ani cubbamaadha. Yeroo jennu nuuf galuuf deebisu Waaqayyo waa'u bakka mucaa baay'ee galuuf deebisanii waa'ee nutti gammadu nutti fakkaata. Waaqayyo garuu hundee dhiiga koonsin qulqulleessine moo annoon jala gaafa nuun cubbamaadha. Hinde haraara guddaa akkasii sii godhee gatii akkasii sii kaffalee moo jedha gooftaan. Gaafa nuuni achi eenyummaa keenya isa durii gaafa himannu jechuudha. Adireesii keessan isa durii gaafa himattan. Eessa jirtaa yoo namni isiniin jedhe amma achi isa duraan achi gara bakka baadiyyaa iddoo duraanii tuqaatanii himattaniiti namni isin barbaachisa jecha dhageessan arguu hin danda'u. Duraan achi turre macaafni qulqulluun iddoo baay'eetti duraan jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Isin dur jedha iddoo gara Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 22 irratti isin dur hamaa yaaduu keessaniin diinota Waaqayyoo taatanii turtan. Efesoon boqonnaa tokko irrattis boqonnaa 2 tokko irrattis Qolaasaayis 1:21 irrattis inni eenyummaa keenya aayidentiitii keenya sakaleessaadha. Eenyummaa keenya sakaleessaan har'a adreesii kaleessaanii of ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Inni adreesii keenya kaleessaa ture. Waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Waaqayyo cubbama wajjin hariiroo uumuu hin danda'u. Hariiroo uumuu miti ilaaluu iyyuu hin danda'u Waaqayyo. Anas jedha miti. Anbaaqoomtu jedha. Anbaaqoom boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irraa ati cubbuma iyyuu ilaaluu hin dandeessu jedheen. Ati cubbuu ilaaluu hin dandeessu baay'ee qulqulluu waan taateef jedhan woorditu woordi. Ati baay'eema qulqulluu sababa taateef cubbuu ilaaluu hin dandeessu. Cubbuu wajjin biratii uumtee namni si'a wal fakkaataatti cubbamaas ta'ee qulqulluus ta'uu hin danda'u. Namni si'a wal fakkaataatti an fayyeera jedhan cubbamaadha jechuu hin danda'u. Yookiin fayyideetta yookiin cubbamaadha. Yookiin fayyideetta yookiin immoo hin fayyine bakka. Waan walii dura wal duukaa qabannee deemuu hin qabnu amma qulqulleessuu qabna saandii keenya jechuudha. Hin fayyine yoo ta'e Yesuus fayyisaadha. Dhugaa walitti baaneetu fayyina. Waan tokko rakkoo hin qabnu kunis. Fayyineerra yoo ta'e immoo gammanneetu isatti fufu immoo goona asaayimeentii itti aanu jira waan ta'eef. Kiristiyaanummaan fayyeeraadhanii galuus mini eera kan jedhu yeroo darbe isinitti dubbadheera. Paastiis mini kiristiyaanummaan fayyeera qulqullaa'eera moo'eera kiristoos wajjin tanaa ta'eera eera kan jedhus mini kiristiyaanummaan. Oduu yeroo duraanis mini kiristiyaanummaan. Laayifiidha kiristiyaanummaan. Laayifiin yoo kontinuitii qabaateedha. Fakkeenyaaf dhiigoo kun addana keessa yeroo deemu ganama tokko dhiigoo deemuu baannaan laayifiin qabu jechuudha. Du'aan ta'a yeroo sanaa kaasee. Dhiigonni koo bakka sirkuleeshinii siistemii addana keessa jiran siistemoonni adda addaa lafeewwan koo iddoowwan koo kun hojii isaanii ittiin fufan guyyaa guyyaatti kontinuitiin qabu taanaan an nama jiraataa ta'uu hin danda'u. Kiristiyaanummaan akkasi. Yeroo ta'e tokko fayyeen ture fayyeera jedhanii isa ta'anis miti. Laayifiidha. Laayifii jechuun immoo guyyaa guyyaatti yoo socho'aa jira ta'edha. Guyyaa guyyaatti yoo hojjechaa aktiveetir ta'ee jira yoo ta'edha. Kanaaf si'a wal fakkaataa waan lama ta'uu hin dandeessan. Akkuma namni sarees ta'e namas ta'uu hin dandeenye namni tokko fayyeeras an cubbamaadhas jechuu hin danda'u. Ani qulqullaa'eera Kiristoos na qulqulleesse jedhee worshippii hojjetee raawwate taansee immoo qalbiin jijjiirra dadee an cubbamaadhaan gadadamaadha jechuu hin danda'u. Kiristiyaanni bara kakuu haaraa keessa jiru. Isinitti ani akkaataa isaa jechuudha. Callisuma dhaggeeffadhaa jiru. Maatiyus boqonnaa 27 lakkoofsa 46 qabadhaa. Gooftaa Yesuusiin bakka itti Waaqayyo abbaan ilaaluu dhiisee jira. Fannoo irratti gaafa ol ba'ee cubbuu nama hundumaa fudhatee gaafa gooftaamti mucaamti Waaqayyo ilmumti Waaqayyo gaafa inni fannoo irratti fudhatee ol ba'eeti Waaqayyo isa sila ilaalaa jiru. Amma sanatti ilaalaa ture. Yeroo isaan cunqursan ilaalaa ture. Yeroo isaan maal godhan ilaalaa ture. Gaafa inni cubbuu fudhatee fannoo kana irratti ol ba'ee garuu Waaqayyo abbaan Yesuus irraa fuula naanneffate. Gaafa inni fuula naanneffatu gooftaan maal jedhe? Elooyi Elooyi lamaa sabaqtanii. Akkas jechuun yaa abbaa koo maaliif na dhiiftaa jechuu isaati. Yeroon sun yeroo itti abbaan Yesuusiin dhiise ture. Maaliif? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 amma 20tti arganna. Yeroo sanatti Yesuustu maal ta'e ture waan ta'eef? Cubbuu ta'e ture waan ta'eef. Maaliif? Waaqayyo maal ilaaluu hin danda'u waan ta'eef? Waaqayyo cubbuu ilaaluu hin danda'u waan ta'eef. Maaliif? Waaqayyo sababa qulqulluu ta'eef. Baay'ee qulqulluu danda'a. Warri sun baay'ee turan nan baaqum tokko godha sadii irra jiru. Waaqayyo baay'ee qulqulluu waan ta'eef cubbuu ilaaluu hin danda'u. Yesuus battala sanatti cubbuu waan ta'eef kanaafuu Yesuusin ilaaluu hin danda'u. Yesuus kanaafuu maal jedhee maana dhiiftaa yeroo itti jedhee Yesuusin iyyuu erga ilaaluu dhiise Waaqayyo. Yesuusii wajjin tokkummaa qabu taayimii sanaaf edda addaan kutee Waaqayyo yeroo itti battalani cubbuu ta'etti jechuudha. Namummaadhaan hidha baay'isuu isa waaqummaa isaa minaaminii miti.
Even yeroo fannifamaa jiru Waaqayyoon ture Yesuus. Yeroo cubbuu ta'aa ture yoo at the same time Waaqayyoon ture Yesuus. Waaqummaa Yesuus maayikiroo sekendii tokkoof yoo addaan citee gaappiin galee hin beeku. Inni bara kanaan dura turettis Waaqayyo ture, bara baratti ufuttis Waaqayyoodha. Bara kanaan dura turettis ilmuma ture, bara baratti ufuttis ilma Yesuusii jechuudha. Battalanni namummaa isaatiin cubbuu ta'ee cubbuu biyya lafaa hundumaa baatetti garuu Waaqayyo isa dhiisee jedha. Kanaaf Waaqayyo cubbamaa wajjin biratii hin qabu jechuudha. Cubbuu wajjin biratii hin qabu. Sababa ta'eefidha kun immoo. Cubbamaa wajjin biratii hin qabu gaafa hin jiru baay'ee dalga nu batinaa. Cubbamaa baay'ee jaallata Waaqayyo. Baay'eema jaallata Waaqayyo cubbamaa. Garuu hariiroo wajjin uumee ilma isaa godhachuu hin danda'u cubbamaa. Yoo araara argate malee cubbamaa. Yoo araara Waaqayyo simate malee, yoo Yesuus hin simate malee waan jaallatuuf jaalalli Waaqayyoo fiixaan bahuu hin danda'u. Jaalalli isaa nu keessatti akka fiixaan bahuuf kottaa waliin jaallannaadha. Yohaannis natti fakkaata. Akkas jechuun maal jechuudha? Waaqayyo cubbamaa iyyuu hin jaallata garuu jaalalli isaa sun fiixaan hin bahu. Amma maal ta'utti? Amma namni jaalala Waaqayyoof deebii laatutti. Maal gochuudhaan? Kiristoos Yesuusiin fudhachuudhaan. Kiristoos Yesuusitti jiraachuudhaan. Jaalala Waaqayyootu fiixaan baanu keessatti jechuudha. Kanaaf waan nuyi goon hundumtuu cubbuu ta'e Waaqayyoon biratti.